namoonni na ajajatu barbaadan jalqaba viidiyoo an kaleessa gadhiise yoo kana laaltanii geestan isa laaltanii eegas buudan ajajettanii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo akkam fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan nagaa isin jecha har'a viidiyoo ajaa'ibaa takka qabadhe dhufeetiin jira viidiyoo gabaabduudha haga dhumaatti na waliin tura laayik sheer gochuun dagatina garuma viidiyootti adeemna. Egaa namoonni baay'een eelee tana jechuudha viidiyoo kalee gadhiisee ture garuu namni baay'een hin laalle viidiyoo sun daqiiqaan dheeratee maaliif guutuu meeshaa qarshii 76 bitamee bakka takka gadhiisee dheeratee egaa sanirratti hundaa'uudhaan illee namoonni gaafii na gaafatan jirtanii walaakin naafuu eeleen tun eelee tam akka kaleessaa san jechuudha tanama biraatiif bitatuun immootu egaa gaafiin keessan maalinni eelee tana halluun isii ka jalaa wajjoliin fakkaatu kurreen isii maaliif ka biraa ta'ee warreen jettan kun haga jalaa isinitti agarsiisa guutumaa guututti laameera silveriin hojjetamte eeleen tuni akkuma argaa jirtan kana kaleessa leebsinii jedhe garuu haga takka irra isinii baya kunoo masaa ballee akkuma kaleessa sanitti qabdii tama akka kaleessanii namoonni akkas ta'ee na gaafatan kurreen isaa jechuudha wanniidha malee seefti meeshiitiif awwaarri akka irra hin qubannee pilaastikiitti godhan malee halluun ka isaatiin garagara ta'eeti miti akkuma argaa jirtan kana kun isinitti agarsiisee namni ka gubbarraa kana jechuun kurree isaa kana samaayawii maa ta'ee maaliif akka jalaa ta'uu dandeenyaan jettanii hedduu jaalattanii jirtanii garuu bifee kanarraa na gaafatanii bifti kun seetti onni isiisiif jechuudha seeftii isiitiif yookaan qulqullina isiitiif laastikii gubbaan kaa'an malee kunoo akkana jira isiniin jedha hordoftoota tiyya takalee sunillee akkanuma kunoo tana akkana malee bifti isaa adda ta'eeti miti kunoo akkuma argitan kana laastikiitti godhan jechuudha akka awwaara wanta garaa akkasiin arganneef kunoo eegas booda isin gizee hojii eegaltan irraa baastanii isiniin jedha namoonni baay'een akkas ta'ee na gaafatanii eeleen honnata akka wanni irraa dubbatan hin jirtu qarshii 9,200 jechuudha gatiin isii egaa qajeelumatti isin dabarsa maaliif ibsa bal'aa isinii kenneetiin jira horiin argin duuba deebi'aa laalaa viidiyoo kaleessa gadhiise egaa meeshaan tun axarra maxanne tajette yookaan immootu bakka meeshaa baay'ee osoo hin ta'in meeshaa kwaalitii taatee diqqoodha meeshaan obboleettii yaaf ajajee meeshaa kaawwan duratti tadhinaan jette akkuma argitan sinii abbaa gadaa tokkoffarra kan jiru kun sinii abbaa gadaati haasawwan baay'isu sinii abbaa gadaa kanaa fi raqabootii abbaa gadaati jechuudha itti aansee sinii fannooti itti aansee mootuu onni sinii sahaanii lamaanuu qabdii giloobaalii fi saanii raanii tana akkasumallee distii abbaa shanii qabdii egaa akkuma kaleessa siniin jedhetti duuba deebi'aa dhageeffadhaas rakabooti kan horiin ajajjan yeroon booda irraa wayaa istiikarii kinoo fakkeenyaaf manatti waan garagaraa laxxafuusan waan akkasii irra laxxafan malee sinii abbaa gadaa kana rakabooti abbaa gadaa kana waan siniif buna qabusan mukarra hin jiru jechuudha akkuma tadabdiin qabaatti aansee wanniin as jira feermuuzii qabdii saanii faandisha qabdii qajeelumaan gara gatiitti yoo isin dabarse rakabootiin abbaa gadaa qarshii 1,600 siniin abbaa gadaa daarzaanii takka qarshii 1,100 egaa akkuma argaa jirtan kana mootu saaniiwwan kunniin illee gatiin isaa walitti kaluma garuu garaagarummaa qaba jechuudha asitti mootu kunoo maammasaa kana qabdii maammasaa maashaallah hedduu namatti tola ka itti fannifan qaba jechuudha ofii isaati qarshii 450 inni distiin akkuma argaa jirtan kana abbaan shanii 2,700 itti aansee feermuuziin jira feermuuzii kana silveriin anyette garuu silveriin agarree kana bitee bareeda inni lama qarshii 4,000 jechuudha sahaanii tana sahaanii feermuuzii akkuma hundi keessan beektan qarshii 2,200 jechuudha hordoftoota kiyya itti aansee sahaaniiwwan kana garagaratti gatii isaa isinitti hima garagaratti bitamaa seettiin seenaa itti aansee sahaanii sirgii tana qabdii sahaaniin sirgii darzanii tokko qarshii 1,300 sahaaniin kuukii sun immootu firee jaha qarshii 600 jechuudha hordoftoota kiyya yoo isinii galuu baate ofii waraabee akkuma viidiyoo gizee biraa hojjedhutti ofii kiyya waraabee sagaleetti godhaa jira rakabootiin abbaa gadaa kana afoo kana qaboonni biraa seettiin qabu maandajaa qaba ka sinii irratti nama dhiyeessan qaba ka itti aarsan qaba jechuudha gatiin isaa kun akkuma argitan kana wanni kun garuu yeroo booda irraa baya wanni isin hubachiisuu barbaadu irraa baya jechuudha beekaa ajajadhaa hundi keessanuu egaa rakabootiin abbaa gadaa hundu kanumaan hojjetama garuu diqqaaf guddaa qaba inni ka guddaati jechuudha ka nama bite kun ka guddaati qarshii 1,600 bitame siniin daarzaanni walakkaan 550 malee daarzaanni walakkaan 550 rakabootiin guddaa waan ta'eef sinii 12 jechuudha qarshii 1,100 bitame siniin fannoo akkuma beektanii ta'ananii qabdii tasukkaara qabdii isin firee jaha gugurdaadha siniin kun isin beekuu qabdan baay'isee gugurdaadha akka beektan isin jedhamuunaaf xiqqoo isin guddataa garuu qarshii 3,000 biffee keessanii bareeda jechuudha garuu gizee mara buna ittiin dhufuuf akka viidiyoo kanarratti miti hedduu guddaadha isin jechuu barbaada qarshii 3,000 gatiin isaa
egaa saaniin giloobaalii kun immoo akkuma beektan qarshii 4,800 bitee egaa bakka an bite kana diqqoo isii bakka maamilallee maamillee dheeraatanii yeroo sargii nama baay'ee fagaatuna waan ta'eef maatiidha wal beekanii kanaaf diskaawuntii qaba jechuudha qarshii 4,600 qofaan bitame 200 qofa irratti qabattee na gurgurtee akka fidderra egaa saanii raaniin tanallee bareeda isiniin jedha garuu kunillee bifa lama qaba akkanuma ta'ee shanuma ta'ee ka saayiziin isaa qannasu jira gatiin isaa illee ni qannasa ka saayizii guddaa immoo kana jechuudha inni kun immoo saanii raaniin tun gosa sadii qabdi nama beekta yoo ta'e malee sadiin waluma fakkaata jechuudha isiin immootu saanii raanii tuni qarshii 3,600 itti aansee haxumaa kana yookaan mammasaan kun hedduu bareedaa akkuma dura isiniin jedhe qarshii 450 qofa distiin qarshii 2,700 wanni ani isinitti himin jidduu sanatti maaltu na hafe kabiddeen irratti dhiyeessan kana hedduu bareedaadha gatiin isallee bareeda diizaayinii isillee ta'a addaatii kun akkuma argaa jirtan kan qarshii 350 qofaan bitee saarbisii jalaa tanallee walirratti qarshii 750 bitee saarbisii makanaayyuu hedduu takka gara biraa gaafadhee jira 300 jedhanii 750 naa gurgurta jechuudha namittiin hedduu takkanatti tolee jira gatiin isii bareedaadha isii tan ammoo biddeena ta duraanii sun hin jirti garuu diizaayinii bareedaa fite jechuudha saniif isii bitee saarbisiin tun akkuma argitan tana tahaa babaati firee sadii hedduu takka jajjabaatu jechuudha hordoftoota kiyya kanaaf gatiin isillee bareeda qarshii 750 qofa osoo garagara bittanii sanii ol bittan jechuudha akkanatti meeshaa tokko tokko kanatti osoo waan sadii bitattanii bareeda gatiifillee bareeda jechuudha saniifillee ta biddeena tan ammoo fedhii mikiyyaa dibboo tana bitee amma dhufte jechuudha taabaa qabdu sun itti aansee maankaa kana kaleessallee irraa dubbadhe ka foorjidii qarshii 900 ka orijinaalaa qarshii 1,950 jechuudha ka orijinaalaa isa kana wanni guddaan isin beekuu qabdan meeshaa yoo bittan garaagarummaa qaba saanii kubbisii tan ammootu qarshii 100 firee 600 bitamte eegasiin booda kun akkana jirti wal fakkaatu godhinaan jette jechuudha saanii adii tana wajjin saanii adii tuni fireen 12 yookaan daazzaanni tokko qarshii 1,300 jechuudha akkuma argaa jirtan kana fakkaatti tokko 1,200 illee jirti tan garuu 1,300 bitamte isiniin jedha obboleeyyan kiyya egaa akkana isiniin jedha viidiyoon irraa kuni gabaabaadha amma achillee akkana isinii waraabaa itti aansee gingilchaa kan ofii biteessitiisillee akkuma viidiyoo kaleessaati irratti ni barbaachisa waan ta'eef bitee fi jira akkuma argaa jirtan kana firee 4 qarshii hedduu takka gadi bu'aadha qarshii 150 bitanii itti aansee maxbashaa kana maxbashaan kunillee kama kaleessaa kama akkasiisan biteef jechuudha gatiin isallee bareeda meeshaallee bareeda garuu sanyii seeraamikiitti dhiyaata ka seeraamikii sun qarshii 2,600 2,500 ture qarshii 2,000 qofaan bitame kabadhe bitan san irrallee adda jechuudha kuni itti aansee saanii faandishaa tana isii diqqoodha tuni tatanarra jabdu qarshii 500 ta diqqoo 400 tana 400 bite tiriin kun 350 kaleessallee isinii waraabee ture itti aansee ka shoorbaa kanallee bitee saanii guddaa shoorbaa kana diqqishuun tuni qarshii 350 ka shoorbaa guddaan jalaa ka duraa sun 450 ta sukkaaraa 170 saaniin golboon itti dhugan kun immoo 100 jechuudha fireen 6 egaa kana isiniin jedha hordoftoota kiyya hundaayyuu isinitti himee viidiyoon kiyya kana fakkaata ture akka isinitti tolu abdiin qabaa waan isiniin galle waan jiraate bakka saanduqa koomentiitti barreessa namni garuu hojii meeshaan ajajatu barbaadan viidiyoo kaleessaa laalaa isiniin jedha laayik gochuu hin dagatina viidiyoo biraatiin walitti deebina hangasitti bakkuma jirtaniif fayyana ta'uu raawula isiniin jedha yeroo gaarii dabarsaa fayyana qabaadha guyyaa gaarii